qabsaa'onni iyyanne dirmada nu jabeessa dirmada nu jabeessa soo yeroon dabaree nu dirmada nu jabeessa dirmada nu jabeessa soo yeroon dabaree Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa keessanii baga jiraattan. Har'aa as waldaa hawaasa Oromoo community Minnesota jira. Sababni as jiruufis namoonni magaalaa lakkuu keessatti Amaanii for Congress, Amaanii Biraasoo Congressiidhaaf fiigaa jirti. Fiigicha isiin gootu kana wajjin fiiguun Oromoota hundaatu barbaachisummaan isaa wal nama gaafachiisu. Kanaaf jecha anis akka nama tokkootti guyyaa har'aa namoota rakkoo garaagaraa yookiin namoota dookumentii kana guutuu irratti rakkoo qabdanii fi isin rakkisu jiraannaan dookumentii kana isinii guutuudhaaf as jira. Kanaaf hundumti keessanuu warroonni dookumentii kana irratti hirmaachuu barbaadan yookiin namoota waan kana guutuu barbaadan ammarraa warroonni districtii af keessa jirtan Ramziidhaa fi Washington County from to highway to 80 irraa kaasee all the way hanga magaalaalee gara 37 of keessatti qaba hanga Bileenitti dheerata jechuudha. St. Paul irraa kaasee hanga Bileen akkasumas abbootu highway to 80 irraa eegalee hanga Wisconsin daangaa Wisconsin Stillwater both magaalaaleen jidduu kana jiran county sadi jalatti warroonni argamtan Ramsey County, Washington County dhaa fi akkasumas abbootu St. Paul Park jalatti warroonni argamtan hundumti keessanuu Amaaniidhaaf vote gochuun hojjannee waliin haa fiignuudha. Fiigichi kun fiigicha hunda kennaati malee fiigicha isiin qophaa isii fiigdee waan kana mo'attuu miti. Hawaasni ilmaan ofii yookiin ijoollee ofii hawaasni wajjin dhaabbachuun sagalee sirreessaa wanti jedhu jira. Mee sagaleen sirreessaa yaada jedhu kaastee turtee mee sagaleen sirrii ta'uu isaa naaf barreessaa. Sagalee koo dhageettu sirriitti.
Rakkoon sagalee ni jira. Rakkoon sagalee jira taanaaniin zuumitti deebi'a. Rakkoon sagalee sirri jira jedhanii kanaaf galatoomee guddaate. Warroonni sagaleen isin biraa hin dhagahamne sagalee bilbiluma keessan irra sirreessaa jechuudha. Kanaaf Oromoonni keessattuu magaalaa lakkuu keessatti argamtan amma asan jira. Namni hanga ammaa foormii kana amaanidhaa fi absentii baalotii kana hin galchine takkaahu ammootu warri hanga ammaa waan kana waraqaa irratti illee mallatteessaniitiin hin galchine ammarraa koottaa I am here at the Oromo Community of Minnesota. Asan jira koottaatii isinii guunnaa warroonni volunteerii asitti argamuu barbaadan illee please koottaa namoonni iddoo kanatti koottaatii waliin haa teennu wajjin haa mari'annu maal goonaa waa hedduullee waliin mari'achuu dandeenya jechuudha. Isaan biroo ammootu namni gareen nama hedduu kan ta'u yeroo ammaan tanaa tokkoo manneen jiraattotaa irra deemuudhaan sagalee amaaniidhaaf du'aa jira. Dhugaa walitti haa himu. Kanaaf warroonni jirtan ammootu warroonni bakka biraa jirtan takkaahu ammootu warroonni yeroo ammaan tanaa mana keessatti argamtan ammootu koottaa. I'm here at OCM in koottaa yoo har'a waan sagalee yoo dandeenye namoota garaagaraa kan beeknutti bilbilee dubbisuun barbaachisaadha. Bilbilee dubbisuun barbaachisaadha. Bilbilee itti himuun barbaachisaadha. Votes Oromoodhaaf namni tokko here is mee waan akkasitti himu. Yeroo baay'ee Oromoon wal bira tokkummaa Oromoo jenna. Tokkummaan Oromoodhaa yoo ilma Oromootiif vote kan hin goone maal akkamitti dhufa seetii ta'edha. Ati mana teettee Oromoon Oromoodhaaf vote akka hin goone sagalee kan kee kennuu hin dandeettu taanaan tokkummaa on dream tokkummaa without action has nothing to do with bilisummaa of walabummaa Oromootiif illee jechuudha. Kanaaf Oromoonni mana jirtan kamiyyuu taanaan kanneen naannawa kana keessa jiraatanitti bilbilaa filtee jirtaa jedhaani. Filee jiraa kijiba taanaan mee akkamiin filtee jedhaa gaafadha. Namni tokko kama hin fille jira. Eenyutu filuu mirga qabaadha. Jala dhageeffadhaa jalata. Namni amaaneedhaaf filannoo amma godhamu kana keessatti filannoo kaawukasii kana keessatti paartii dimokiraatii keessatti akka endorsementii isiin argattu akka paartichi dhibbaa isin wajjin dhaabbatu akka taasisu namni filuu danda'u kamidhaan namni Ameerikaa keessa seenee yookiin ammootu Seenpoolii fi naannoo kaawuntii kanneen lamaan Ramzii kaawunii jalaa fi Washington kaawunii jalatti warroonni argamtan magaalaaleen listii keessan maqaa isaanii kaasaatiin turree fi feesbuukii irratti maxxansine kamiyyuu lammii Ameerikaa ta'uus hin barbaachisu. Lammii Ameerikaa ta'uus hin barbaachisu. Lammummaa wayituu hin gaafatu wanti kun. Wanti inni si gaafatu maali? Resident jiraataa iddoo kanaa ta'u viizaa qabatamaan viizaa viizitaraa osoo hin taane hojiidhaan namni biyya dhufe. Jiraataa ta'eetiin yookiin hayyama biyya kana hojjetuuti yookiin ammootu uf durallee namni green cardii eeggataatiin jirtan lammummaan barbaachisu. Green cardii warri qabu yookiin ka eeggataa jirullee erga viizaan isaa viizaa Ameerikaa keessa jiraachuudhaaf mirga isaa kennisiisu harkaa qabaannaan you can vote. Vootii kana yookiin ammootu sagalee kana irratti hirmaattanii sagalee keessan you have to exercise your rights jechuudha. Mirga keessan exercise gochuu dandeettu. Kanaaf mirga keessaniif fayyadama. Hanga har'aa Oromoo jaalannee jibbinellee nuti modern slavery taanee jiraataa jira. Modern slavery jaalannee jibbinellee gabricha ammayyaati. Garaagarummaa wayituu hin qabne. Gabricha ammayyaa maali? Kana godhi yoo jedhanii hin godhe. Dhufna nuti. Garaagarummaan gabra duriitii fi nu jidduu jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate carraa barachuu ni qabna. Yuunivarsiitii barbaanne dandeettii qabeenya seenuu dandeenya. Hojii barbaanne hojjechuu dandeenya. It could be still because namni ofiisaaf fiigee ofiisa qabachuu hin dandeenye ani nama biyya na dhalate yookiin ani wajjin qixa jira jettee dubbachuun kijiba. If you can't practice that. Mirgi filamuu fi mirga filachuu hanga har'aa nuti vote godhaa jirra. Hanga har'aa nuti ni filanna malee na filaa jennee hin beeknu. Hawaasni Sumaaleedhaa magaalaa Minnesota keessa jiru hedduu deemee jira. Hawaasaalee baqataa keessaa hawaasa sadarkaa keessattuu East Afrikaa keessaa sadarkaa hedduu sadarkaa gaarii irra kan jiru isa kana. Sadarkaa gaarii irra kan jiru isa kana jechuudha. Uummata sadarkaa gaarii irra jiru kana. All right. Uummata sadarkaa gaarii irra jiru kana namoota sadarkaa bareedaa irra jiru kana bira dhaabbachuu koo hin dandeenye ati ani dhugamatti tokkummaa Oromoo akkamitti vote godhuu dandeenya jette. Eessa jiraatta? Seenpool jiraatta? Linkiin Feesbuukii an amma hire gubbaa irratti poosti godheera. Linkiin jechuudha. Linkii mata duree viidiyoo amma hojjetaa jiru kana gadi bu'iiti.
magaalaalee kanneen keessa jiraatte taanaan iddoolee kanneen keessa jiraatte taanaaniin linkiilee kanneen gubbatti ol bahiitii linkii sana tuqi. Linkii sana yoo guututte inni nu si gaafata. Tokkoffaa maqaa kan kee si gaafata, maqaa laastineemii kan kee gaafata, adreesii kan kee gaafata, magaalaa fi isteeta keessa jirtu ziip koodii si gaafata, bilbila keetii fi iimeelii qofa galchita. Jalatti gaafiin takka delegeet ta'uu barbaadda maal kan jedhu jira. Lamaanuu keessaa filadhu. Yes, delegeetii ta'uu barbaada. Amaanii bakka bu'ee uf dura walgahii lamaan gaggeeffamutu jira. Walgahii lamaan sana paartii dimokiraatii kana bu'ee sagalee koo hin dhageessa kan jedhu sanni lachuu select goota. Sana booda gadi buutee yes gooteetuma submit gochuudha. That's all. San wanta ati gootu. San wanta ati gootu. Kanaa dhala wanti biraa hin jiru. Kanaa dhala wanti ati gootu kan biraa hin jiru. Kanaafi ana akka nam tokkootti akka ilmi Oromoo tokkotti yeroo ammaan tana I'm here at Oromo Community of Minnesota. Kanaaf namoonni waan kana irratti illee volunteer sa'aatii keessa kennitanii bilbila illee namootatti bilbiltanii namoonni garaagaraa isin beektan akka vote godhaniif barbaaddan koottaa you are invited. Guyyoonni hafe guyyoota muraasa qofa qabna. Har'a 29 boru 30 iftaan 31 Februaarii 1 gama galgalaatti wanti kun cufama. Guyyoota 3 mucaallee gadi qabnaa jechuudha. Guyyoota kanneen keessatti hiriyoota keenya kanneen amma dura vote godhaafi turre hiriyoota keenya ijoollee Somaalee hunda isaaniitti itti himuun barbaachisa. Itti bilbiluun ollaa keessatti bilbilaa nama tokko vote goosisaa bee saba biraa irraa. Don't even talk tuumaa waan biraatu dhiisaa bee nama tokko nama lama saba biraa irraa yoo vote goosistan waan guddaadha. Nama tokko nama lama. Okay, kana hojjedha. Kana yoo hojjettan dirqama keessan baatanii jirtanii because Oromoon dhugaa dubbachuudhaa fi mirga biyya namaa kana keessatti dirqama isaatti fayyadamee hin beeku. Mirga isaatti fayyadamee hin beeku. Dirqama ni baana, gibira ni kafallaa. Yeroo isaan voot nu godhan voot ni goonaa fi kanaan ala mootu genereeshinii biyya na horaa jiru, ijoollee biyya na horaa jiru, hamilee itti ta'aatiin hin jiru. Hamilee isaaniif ta'uudhaa fi warra as keessatti dhalate kana jajjabeessuun dirqama ta'a. Amaaneen filannoo kana mo'attee Koongireesii Ameerikaa keessa seenuu jechuun sagaleen kee achi seenuu jechuudha. Wanti Oromoon hin godhin hin jiru bara kana. Garuu hangi dhagahamne xiqqaadha. Almost none jechuu dandeettan. Hangam dhagahamnee jirurraa kan jedhu yoo madaalla taate. Kanaaf sagaleen isaanii saboota biraa yoo laalte nama achi keessaa qabanii ulaan keessaa jalaa banamtii nuti achi keessaa nama hin qabne. Kanaaf dirqama Oromoon silaa itti yaadee hirriba dhabee bakka hundattuu jechuudha. Magaalaalee jiran hundarrattuyyuu, isteeta jiran hundarrattuyyuu nama ofii qopheessinee nama tokko akka Ameerikaatitti iddoo sana galchuu irratti hojjechuu qabna. Kana gochuun ammoo dirqama keenya waan ta'uufi jabaadha. Jabaadha. Kuni dirqama. Yoo kana langoonni taate genereeshinii biyya horaa jiru kana dhaabu wayya. What is the purpose? Yoo har'a waan bu'uuraa ijoollee kanaaf hin kenne, maatii kanaaf hin kenne, bu'uurri kenna. Hanqinni kenna maalii kan jedha kana beekuu hin dandeenye. Kanaaf keessattuu Oromoon biyya baqaan keessa jiru keessatti wanti salphataa jiruuf nama Oromoodhaaf dubbatu waajjiraalee gurguddaa akkanaa kana keessaa dhabu. Ilmaan Oromoodhaa har'a biyya Yemanii keessatti ibiddaan gubatan. Ibiddaan gubachuu qofa osoo hin taane iddoo sanarraa buqqaanii gammoojjii keessa facaafaman. Gammoojjii irraa isaan miilaan deemanii magaalaa Adan galanii magaalaa Adan keessatti UNHCR ulaa isaanii dura taa'u mirga hin qabdan jedhanii achirraa hiranii galaana cinatti facaasan. Osoo nama jabaa Koongireesii Ameerikaa keessaa Oromoodhaaf qabaatu qabaannee rakkoon akkasiisun ilmaan Oromoo irra hin gahu. Biyya Arabaatti ijoolleen Itoophiyaa keessaa baate keessattuu hedduminaan Oromoo ta'an jechuudha. Jiruu biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii hidhaa fi dararaa biyya isaanii keessa isaan irra gahu dadhabanii biyya Arabaa dhaqanii biyya Arabaa keessatti illee akka namaatti osoo hin lakkaa'amne guuramanii mana hidhaa keessa jiru. Mana hidhaa keessatti har'a
uffataa miti peestaala uffatanii deemu. Peestaala. Garbage peestaalii uffatanii ijoollee jiraatan kana har'a addunyaan nu dhaga'an jirtu. UNHCR ni dhagahee jira Oromoon jedhu jira yoo jenne kijiba. Red Cross Internationaliin kan silaa mirga namaatiif falmatu nu dhagahee jira yoo jenne soba. It's a minimum. The least ilma namaatiif wanti godhamu addunyaa kana irratti. The minimum mirga ilmi namaa addunyaa kana keessa qabu keessa argataa kan jiru seerottan addunyaa bulchan keessa Oromoodha yoo jenne gaafii takkan qabu. Shakkiin tokko hin jiru. Garuu namoota akka kanaa kana fillee iddoo sana yoo galchine I don't care about Minnesota. Ani kana rakkisaa jiru hundaa ol yeroo hangarraa Oromoon kan itti rakkate jechuudha. Even though bu'uura kaa'uu qabnallee yoo jennu sadarkaa addunyaatitti ijoolleen biyya Arabaa har'a maal jedhaa jiran Oromoo maal nucha dhuftanii jedhan. Oromoon wanti hin godhin hin jiru. Waajjira hunda barreessuu, email gochuu, Twitter gochuu, tweet gochuu, nothing. Wanti hin godhin hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu ijoolleen biyya Arabaa hanga barbaachisu ni qabne hangarraa. Hanga barbaachisu akka namaatitti lakkoofamne. Ijoolleen mana hidhaa san keessatti dhalatan. Ijoolleen mana hidhaa keessatti dubartii mana hidhaa san keessatti deettee ijoolleen isaanii maal keessa jiran? Mana hidhaa san keessaa daa'imni dhalatee peestaala itti uffisanii yoo peestaala agartu inhuman. Yeroo agartu kun hundinuu kan salphataa jiru bakkoota gurguddaa biyya tanaa yookiin addunyaa keessatti nama dhabuu keenya. Osoo nama qabaanne neetworkii sanaan bakka hundaayyuu dhaqqabdee ijoollee sanaaf sagalee ta'a. Maal qabna meera? Amma advokeesiin bubuutuun ganna keessatti nuti ijaarree asii achi sochoonu tuni hidhaa uummatuma keenya akka biyya hamilee dhaabbachuudhaan malee gaafilee bu'uuraa Oromoo deebisuu irratti karaa dheeratu nu hafa. Kana gochuudhaaf ammoo karaa dheeraa sana qaxxaamuraan bira gahuudhaaf ammoo nama Oromoo fakkaatu nama rakkoo kan kee beeku filachuun dirqama sitti ta'a. Namoota kanneen keessaa warra as keessaa bahanii sadarkaa kanarra jiran keessaa har'a Amaaneen nama tokko. Dubartiidha karaa bante. Karaa isiin bante kana ammootu ulaa xiqqoo isiin bante kanaan kana booda namni hedduu seenuu danda'a. Kanaaf Oromooleen hiriyoota keessan yookiin michuuwwan keessan namoota keessan baastanii yaamtanii Amaaneedhaaf voot gochuun rakkoo Oromoo dhuf dura ganaadha. Hanga Oromoon dachii kanarra jiru rakkoon Oromoo hin dhaabbatu. Kana jala sarara beeka. Waalaikum salaam. Hanga Oromoon dachii kanarra jiru rakkoon Oromoo hin dhaabbatu. Hukumni Oromoo irraa ni ka'a jedhee si eegwan. Because it's a long way to go. Hanga namni jiru rakkoon inuma jiraata. Hanga namni jiru. Garuu rakkoo kana xiqqeessuu dandeenya. Rakkoo kana salphisuu dandeenya. Rakkoo kana maal gochuu dandeenya garuu salphisuu ni danda'ama. Rakkoo kana xiqqeessuu ni danda'ama. Kan xiqqeessu namootu takka lama jedhaa jechuudha. Takka Amaanee iddoo kana geessuudhaaf haa yaaddu. Lama uf duraaf ammoo jenereeshinii kana boodaan bahan hunda isaanii baasuu haa yaaddu. Galatoomii Tashoomee guutuu kan keetiif hedduu ulfaadha. Hedduu ulfaadha. Hiriyoota kan keetitti illee hirii namoonni dhuunfaa kana guutuu danda'an. Namoonni dhuunfaa kana guutuu danda'an nama giriin kaardii qabu irraa ol kaasee lammummaa appilaayi godhee jiraate illee lammummaa illee qabaate illee ni danda'a jechuudha. If you have a green card. Yookiin ammoo viizaa ati biyyana seenteen green card qabaachuu miti. Viizaa boru lammii Ameerikaa si godhu yookiin green card si kennisiisuu danda'u kamiinuu biyyana seennaan voot gochuu dandeenya. So we need to use our advantage kana fayyadamuu danda'uu qabna. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Namoonni maybe bilbila irraa bu'ee kompiitaraan seenaa. Namoonni naaf bilbiluu barbaadan. Namoonni yaada keessan dhimma kana irratti kennuu barbaadan. Positive yaada ijaarsaa Oromoo ijaaruudhaaf waan malu irratti haa mari'annu. Dirqama keenya haa baanu. Har'a ani waan dirqama koo bahee iddoo kana yoo namni kun seenuu dadhabe amdaan wanti ilaalladhu hin jiru. I did my best. Waan irraa eegamu an godhee jira garuu hireen sun carraa kana hin argan. Because wal dorgommiin yeroo takkaan samii irra baatullee jiraachuu dhabuu ni danda'a. Bahuullee dandeenya. Obama became a president the time he tried to be a president. Obamaan pirezidaantii Ameerikaa akkitti ta'e yaaleeti. Carraaqeeti. Osoo hin carraaqne, osoo hin yaalle hawaasa ofii bu'uura irraa kaasee dammaqsee namni kun nama ajaa'ibaati, haasawni isaa haasawa ajaa'ibaati, namni filee fi pirezidaantii Ameerikaa ta'e. In the history of America namni dhiiga gurraachaa qabu jechuudha.
Oromoon hangammaa koongiresii keessa hin seenne isteeta keessatti illee jiru. Isteeta keessa jiru siitii keessa wanti jiru jiraachuu danda'a siitii afurreen fiigaa jiran. At state level hin jiru. State level. Siitii keessa illee hin jiru. Magaaluma keessattuyyuu hin jiru. Kanaaf jiraachuu kan kee agarsiisuun wal dorgommii tokko keessatti hirmaattee jireenyi kee Oromiyaa xiqqoo jechuu qofa osoo hin taane Oromiyaa xiqqoo sagalee uummata biyyaatiif taatu qofa osoo hin taane bakka jirtutti illee ofiif dubbattu, ofiif falmitu jenereeshinii asii horaa jiru kanaaf waan tokko kan buusnu ta'uu qabna. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kanneen sagalee hangammaa hin kennin, amaaniidhaaf sagalee hin kennin kennaa. Koottaa anis waldaa hawaasa Oromoo community jirra. Asii koottaa iddoo kanatti namni waan kana kennuu barbaadan, voot gochuu barbaadan koottaa online guuttan yookiin ammoo mana keessanirraa kan goottan taanaan linkii gubbaa irra jiru san go and click the link. Linkii sana click gootanii linkii sana irratti voot gochuu qofa wanti sanirraa eegamu. It's not big deal jechuudha. Waan nama rakkisuu miti. Waan nama rakkisuu miti. Linkichi baay'ee salphaadha. Ammallee linkicha kana piin godhaatiin jira. Piin godhee jira jalatti illee. Linkii kana gara jalaatti illee piin godhee jira. Let's vote. Let's stand with Amani. Amani wajjin haa dhaabbannu. Amani wajjin dhaabbachuu jechuun of bira dhaabbachuu jechuudha. Ofiif voot godhaa jirta. Har'a Amaniidha. Boru ammoo ilma Oromoo eessaa kan biraa ta'uu danda'a. Dubartii Oromoo kan biraa ta'uu dandeetti. Daktara Oromoo tokko ta'uu danda'a. Dargaggeessa Oromoo kan biraa ta'uu danda'a. Hayyuu Oromoo kan biraa ta'uu danda'a. Oromoo biraa ta'uu danda'a. Akkuma saboonni biraa wal dorgomanii aangoo isaanii mal argatanii hawaasa isaaniitiif tajaajila kennan gaafii hawaasa isaanii adda dureedhaan qabatanii iddoolee barbaachisu dhiyaatan Amaniinis kana ni gooti. Amaniin amma dura rakkoo Oromoo hanga Heegiitti deemsisteerti. To the Hague. Okay? Namni rakkoo Oromoo fudhatee hanga Heegiitti dhaqee sagalee uummata kan keetiif kaleessa ta'e har'a mootu muuxannoo kaleessa qabu san not only that election managerii Biden turte. Bideniif election managerii turte. Election manager muuxannoo guddaa qabdi. She is well articulate gootee nama dubbachuu danda'u. Talented mucayyoo taateen. Isiidhaan vootuun goonu jechuun kana booda vootuu namoonni nuti voot goonuuf kana booda itti abdannee jiraa yoo kan jennu taate rakkisaadha. Kanaaf Oromoonni magaalaalee listi goone kanneen keessatti argamtan hundi keessanuyyuu Amaniidhaaf voot godha. Amma yoo dhugamatti isinit dhagahama taate yes this is my responsibility dirqamni ani qabu kana. Mirga kootitti dirqama koo bahaan tureera waggaa meeqaaf. Namaaf sagalee koo gurguraa ture. You know, we were giving everything for free beeka. For free. Sagalee keenya gurgurachuu hin dandeenya nuti. Kanaaf nutti taphatan beektee kanaaf nun dhageenye. Nurraa hin binne sagalee jarri nasaa argatan. Wanti bilaash argatan tun already maal jechuun rakasa. Who cares about you? They know that during election gadi bahanii akkas goonas hin jedhanii sagalee kan keessirraa ni fudhatu achi booda quba sin qaban. Yeroo ati highway cuftu, yeroo ati qorra keessa hiriira baatu, yeroo ati rooba keessa hiriira baatu, yoo ati hujii hunda dhiistee maatii kan kee dararteetiin gadi baateetiin qorra aduu ho'a gammoojjii dhibbaaf digirii seelsheesii almost digirii faaraanaayiti 100 olii keessa yeroo nuti dhaabbannu they never said akkam jirtu quba nun qaban. Kanaaf quba qabaachuun barbaachisaadha. Waa lama jechuudha. Dorgommii waan nurraa eegamu hunda goonee riizaaltii dhufu accept gochuu. Free dhufu accept gochuu danda'u qabna. Whatever result comes out, but we need to do our share. Our fair. Dirqama keenya bahuu qabna. Osoo dirqama kan kee hin baane boru ganamaan Oromoo community yookiin namoota waan akkasii yookiin ammoo waan akkasii hojjedhoo jettee daasii mechanism. Ibaarnaa kana godhoo anywhere jechuudha. Advantage kana carraa kanatti yoo fayyadamuu kan dandeenye taate bakkeen nuti geenyu jiraachuu hin danda'u. Dhugaa walitti haa himnu state biyya kanaa keessatti jechuudha. So this is our chance. Carraa keeti kun. Carraa keetitti fayyadamii carraa kana fayyadamuudhaan ammootu waan godhuu qabdu haa goonu. If we do that, if we make sure that we, isa kana successful yoo goone, isa kana irratti hojii hojjechuu qabu hunda yoo hojjenne, dirqama tokkoon kennaa yoo baane, kadhachi boodaan jiru ammootu Rabbiin itti kadhanna. Warroonni eessa jirutu Amaniidhaaf voot gochuu danda'a.
magaalaalee kanneen maqaa isinii yaama. Washington County irraa haa eegalu. Afton warri keessa jirtan, Bayport Tampa keessa warri jirtan, Bridgewood Village warri jirtan, Bellwood warri jirtan, Lake Elmo warri jirtan, Lakeland warri jirtan, Lakeland Shores warri jirtan, St. Cross Beach warri jirtan, Landfill warri jirtan, Matomadi warri keessa jiraattan, Newport warri jiraattan, Oakdale warri jiraattan, Oak Park warri jiraattan, Pine Springs keessa warri jiraattan, St. Mary Point magaalaa jedhamu keessa warri jiraattan, akkasumas ammoo St. Paul Park jalatti, St. Paul Park P2, Stillwater Tampa, and West Lakeland keessa warri jiraattan, White Bear keessa warri jiraattan, Woodbury keessa warri jiraattan, akkasumas ammoo Ramsey County jalatti, Arden Hill jala warri jiraattan, Blaine warri keessa jiraattan, Falcon Heights keessa warri jiraattan, Jam Lake keessa warri jiraattan, Laurendale keessa warri jiraattan, Little Canada warri jiraattan, Maplewood warri jiraattan, Mounds View keessa warri jiraattan, New Brighton warri jiraattan, North Oak keessa warri jiraattan, St. Paul keessa warri jiraattan, North St. Paul keessa warri jiraattan, Roseville keessa warri jiraattan, St. Paul keessa warri jiraattan, Shoreview keessa warri jiraattan, Spring Lake Park keessa warri jiraattan, Vananias Heights keessa warri jiraattan, White Bear Lake keessa jedhee jira ammallee irra deebi'ee walumaa galatti gara magaalaalee 45 magaalee kana hunda keessatti wal dorgomti. Sagalee keessanii tuffatina seenaa takka qofa isinii himu. Brooklyn Park keessatti dheengadda namni tokko walgahii tokko irratti argamee namni sun seenaa isaa yogguu himan magaalaadhaaf wal dorgomee sagalee takkaan mo'atan. Nama tokkoon jechuudha. Vootii nama tokkootiin bakka dhabe. Namni tokko vootii takka qofaan isa caalee jechuudha. Think about it. This is how your vote values. Value yookiin gatiin vootii keetii sagalee takka qofaan. Namni tokko, namni Oromoo tokko dubatti osoo nafi voot godhee hiriyoota isaa voot goosisee namoota ollaa isaanii hunda yoo voot goosisne qajeeloti endorsementii dimokiraatii jaalatanii osoo hin taane dirqamanii dhuufan. Nuuf hin kennan taanaan. If they don't endorse us, even though we have a high vote, kana booda eenyu wajjin akka dhaabbattu hin beeknaa jechuudha. Eenyu wajjin akka dhaabbachuu qabnu ilaallannaa jechuudha. Sagalee kan keetii malee ka gurgurattu ati dirqama namni si hidhee paartii kana keessa jirtaa asii baatee paartii biraa seenuu hin dandeettu paartii biraa deeggaruu hin dandeettu wanti jedhamu hin jiru. This is America. Bilchaginnaadhaa miti. Kaasii waliin rakkan. Bilchaginnaa takka miseensa taanaan nama biraatiin voot gochuu hin dandeettu biyya keessatti. Even osoo mirga illee hin qabne wanti vootuu uleedhaan waan sirraa fudhatamu hin jiru. Asitti ammoo sagaleen kee lakkaa'ama. Sagalee kan kee lakkoofsisi voot godhii uummata Oromootiif dhaabbadhu jabaadhu hojjedhu siin jedha. Kanaaf namni voot godhuudhaaf deemtan hanga ammaa voot hin godhin hiriyaa keessan maal keessan naa barreessa. Alkooliin isin gargaara. Namni mana irra deemaa jirullee hedduutu jira. Warri hanga ammaa voot hin godhin vootii kana